Waraana bilisummaa Oromoo zoonii keessa socho'u keessatti humnoota sirna bilisiginaa wajjin lola guddaa adeemsisaa jiraachuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii baaf Gujii lixaa keessa socho'u Cibraa Odaa Doolaa Cibraa Soddom Borom Cibraa Gumaa Baastuuloo Surroo Konyaa Cibraan Maddaal Buudaa Muddee 1922 bakkeewwan garaagaraatti waraana mootummaa bilisiginaa wajjin lola adeemsisaa tureen waraana mootummaa loltoota 140 ol hojii waraanaatiin ala taasisuun injifannoo argachuu isaa maddeen naannichaa himan. Gama biroon itti gaafataman dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaan ibsa muddee 25 bara 2021 kenneen waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan isaanii ABO shanee jedhee waamu 1500 ol bakkeewwan garaagaraatti haleellaa irratti fudhachuu isaanii himeetii jira. Seenaa Oromoo qoratee kitaabatti jiruun oolmaa uummata Oromoo biraa qabuuf akkaatuma aadaa sabichaatti Oromootti kan moggaafame Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab umrii ganna 53 addunyaa kanarraa boqote. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab hagayya 22 bara 1960 magaalaa seena qabeetti argama Hora Arsadii bakka Oromoon galata waaqaaf itti ba'u dhiyoo Odaa Nabee dachee sadan Adaam haadha hora torbanii kan taate Bishooftuu keessatti maatii isaa lammiilee Eertiraarraa dhalate. Muddee 24 bara 2020 hospitaala biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti wal'aansi taasifamaa fi otuu jiruun lubbuun darbuun isaas dhagahame. Diraamaan sobaa uummataa burjaajessuuf sirni bilisiginaa xaxaa ture dabballoota sirnichaa gidduutti walitti bu'iinsa uumaa akka jiru dhagahame. Diraamaan sobaa fi fakkeessaa karaa Abiyyi Ahmadiin Oromiyaa irratti raawwatamaa ture dabballoota bilisiginaa damee Oromiyaa keessatti lola guddaa uumee akka jiru maddeen keenya keessoo sirnichaa OMN'f mirkaneessaniitii jiru. Oromoo cabsuuf tooftaa garaagaraatiin tokkummaa isaa cabsuu barbaachisa jechuun waggaa 4 guutuu shirri mooraa qabsoo Oromoo keessatti xaxamaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya keessoo sirnichaa kunniin shiraa fi diraamaan xaxamaa ture kun yeroo ammaa dabballoota bilisiginaa keessatti lola faayidaa fi murnaa kaasaa akka jiru barameetii jira. Ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu mootummaadhaan akka raawwatame qondaalli olaanaan bilisiginaa obbo Taayyee Danda'a ragaa bahaniitii jiru. Deetaan ministeera nagaa obbo Taayyeen ajjechaa jumlaa hooggantoota Karrayyuu 15 irratti raawwatame humnoota mootummaatiin ta'uu barreeffama karaa feesbuukii isaanii maxxansanii akeekaniitii jiru. Akka qondaalli bilisiginaa kun akeekanitti ajjechaan sun ajaja qondaalota Oromiyaa naannoo hanga godinaa jiraniin raawwatamuu hin oolu. Tibbanaa takaroon caasaa bilisiginaa Oromiyaa gidduu jiraachuu ergaawwan akeekan irra deddeebii miidiyaa hawaasummaatiin dabarsaa kan jiru obbo Taayyeen gurmuun uummata Oromoo bulchaa jiru baattoo amala wayyaaneeti hattuu fi garee shiraati jechuun qeeqaatii jira. Ajjechaa lixa Oromiyaa dabalatee guutummaa Oromiyaatti hidhattoota mootummaan bobbaasuun raawwatamaa jiru qaama karoora finxaaleyyii Amaaraa fi PP'n sirna gadaa Oromoo fi Oromummaa balleessuuf baafatanii ittiin deemaa jiran waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun balaaleffachuu fi ofirraa qolachuu qaba jedhan qeerroon magaalaa Adaamaa irraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan. Bineensi gaafa du'aaf ka'ee waan mara ciniinaa sirni bilisiginaatis kufaatii isaa dhiyaachuun gochoota inni dhala namaa irratti badii takkaan malee raawwachaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan qeerroowwan kunniin Oromoon yeroo kamiyyuu dammaqee wal bira dhaabbachuun falmatee sirna karoora Miniilikiin socho'u xumura itti gochuu qaba jechuun dhaamaniitii jiru. Sirni kun qeerroo fi sabboontota Oromoo jajjaboo tokko tokkoon guuree dhabamsiisaa jiraam hireen hayyoota keenya mana hidhaa jiranis nu yaaddesseera kan jedhan qeerroowwan kunniin hayyoota keenya ilkaan diinaatii baafachuu fi sabboontota keenya kan wareegamaa jiran gumaa isaanii baasuuf jajjabee sabaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriirree qabeenya yaadaa fi waan dandeenye hundaan qabsaa'uu qabna jechuun dhaamaniitii jiru. Oduu maddeen alaa irraa arganneen sababbii akaakuu vaayirasii haaraa Omikrooniitiin Ameerikaa dabalatee biyyoonni biroo hedduun balallii xayyaaraa yeroodhaaf ogguruuf dirqamaniitii jiru. Bara faranjoota haaraa seenaa jiru sababa gochuun biyyoota addunyaa garaagaraa irraa imaltoonni baay'achaa wayita jiran kanatti vaayirasichi ariitiin dabalaa jiraachuun wal qabatee daandiileen qilleensaa hedduun akka imala haqan dirqamsiisee jira. Keessattuu daandiiwwan qilleensaa USA haalaan miidhamutu himamaatii jira. Addunyaa irratti imala haqaman 4,000 caalan keessaa tokko afuraffaan kan USA ta'uu maarsariitiin filataa jedhamu ibseetii jira. Kunis jimaataa fi sanbata gidduutti akka ta'es beekameetii jira. Wayitaammaa balaliinsi hedduun haqamurraa kan ka'e namoonni hedduun imalaaf ba'an rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru jedhaa gabaasni maddeen garaagaraa irraa arganne. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan keessa socho'u keessatti humnoota sirna bilisiginaa wajjin lola guddaa adeemsisaa jiraachuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii baaf Gujii lixaa keessa socho'u Cibraa Odaa Doolaa Cibraa Soddom Borom Cibraa Gumaa Baastuuloo Surroo Konyaa Cibraan Maddaal Buudaa Muddee 1922 bakkeewwan garaagaraatti waraana mootummaa bilisiginaa wajjin lola adeemsisaa tureen waraana mootummaa loltoota 140 ol hojii waraanaatiin ala taasisuun injifannoo argachuu isaa maddeen naannichaa himan. Gama biroon itti gaafataman dhimmoota kominikeeshinii mootummaa
mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa muddee 25 bara 2021 kenneen waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan isaanii ABO shanee jedhee waamu 1500 ol bakkeewwan garaagaraatti haleellaa irratti fudhachuu isaanii himeetii jira. Seenaa Oromoo qoratee kitaabatti jiruun oolmaa uummata Oromoo biraa qabu fakkaatuma aadaa sabichaatti Oromootti kan moggaafame Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab umrii ganna 53tti addunyaa kanarraa boqote. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab hagayya 22 bara 1960 magaalaa seena qabeetti argama hora Arsadii bakka Oromoon galata waaqaaf itti ba'u dhiyoo Odaa Nabee dachee sadan Adaam haadha hora torbanii kan taate Bishooftuu keessatti maatii isaa lammiilee Eertiraarraa dhalate. Muddee 24 bara 2020 hospitaala biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti wal'aansi taasifamaa fi otoo jiru lubbuun darbuun isaas dhagahame. Diraamaan sobaa uummataa burjaajessuuf sirni biltsiginnaa xaxaa ture dabballoota sirnichaa gidduutti walitti bu'iinsa uumaa akka jiru dhagahame. Diraamaan sobaa fi fakkeessaa karaa Abiyyi Ahmadiin Oromiyaa irratti raawwatamaa ture dabballoota biltsiginnaa damee Oromiyaa keessatti lola guddaa uumee akka jiru maddeen keenya keessoo sirnichaa OMN'f mirkaneessaniiti jiru. Oromoo cabsuuf tooftaa garaagaraatiin tokkummaa isaa cabsuu barbaachisa jechuun waggaa 4 guutuu shirri mooraa qabsoo Oromoo keessatti xaxamaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya keessoo sirnichaa kunniin shiraa fi diraamaan xaxamaa ture kun yeroo ammaa dabballoota biltsiginnaa keessatti lola faayidaa fi murnaa kaasaa akka jiru barameetii jira. Ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu mootummaadhaan akka raawwatame qondaalli olaanaan biltsiginnaa obbo Taayyee Danda'a ragaa bahaniitii jiru. Deetaan ministeera nagaa obbo Taayyeen ajjechaa jumlaa hooggantoota Karrayyuu 15 irratti raawwatame humnoota mootummaatiin ta'uu barreeffama karaa feesbuukii isaanii maxxansanii akeekaniitii jiru. Akka qondaalli biltsiginnaa kun akeekanitti ajjechaan sun ajaja qondaalota Oromiyaa naannoo hanga godinaa jiraniin raawwatamuu hin oolu. Tibbanaa Takaroon caasaa biltsiginnaa Oromiyaa gidduu jiraachuu ergaawwan akeekan irra deddeebiin miidiyaa hawaasummaatiin dabarsaa kan jiru obbo Taayyeen gurmuun uummata Oromoo bulchaa jiru baattoo amala wayyaaneeti hattuu fi garee shiraati jechuun qeeqaatii jira. Ajjechaa lixa Oromiyaa dabalatee guutummaa Oromiyaatti hidhattoota mootummaan bobbaasuun raawwatamaa jiru qaama karoora finxaaleyyii Amaaraa fi PP'n sirna gadaa Oromoo fi Oromummaa balleessuuf baafatanii ittiin deemaa jiran waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun balaaleffachuu fi ofirraa qolachuu qaba jedhan qeerroon magaalaa Adaamaa irraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan. Bineensi gaafa du'aaf ka'ee waan mara ciniinaa sirni biltsiginnaatis kufaatii isaa dhiyaachuun gochoota inni dhala namaa irratti badii takkaan malee raawwachaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan qeerroowwan kunniin Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa dammaqee wal bira dhaabbachuun falmatee sirna karoora Miniilikiin socho'u xumura itti gochuu qaba jechuun dhaamaniitii jiru. Sirni kun qeerroo fi sabboontota Oromoo jajjaboo tokko tokkoon guuree dhabamsiisaa jiraam hireen hayyoota keenya mana hidhaa jiranis nu yaaddesseera kan jedhan qeerroowwan kunniin hayyoota keenya ilkaan diinaatii baafachuu fi sabboontota keenya kan wareegamaa jiran gumaa isaanii baasuuf jajjabee sabaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriirree qabeenya yaadaa fi waan dandeenye hundaan qabsaa'uu qabna jechuun dhaamaniitii jiru. Oduu maddeen alaa irraa arganneen sababbii akaakuu vaayirasii haaraa Omikrooniitiin Ameerikaa dabalatee biyyoonni biroo hedduun balallii xayyaaraa yeroodhaaf ogguruuf dirqamaniitii jiru. Bara faranjoota haaraa seenaa jiru sababa gochuun biyyoota addunyaa garaagaraa irraa imaltoonni baay'achaa wayita jiran kanatti vaayirasichi ariitiin dabalaa jiraachuun wal qabatee daandiileen qilleensaa hedduun akka imala haqan dirqamsiisee jira. Keessattuu daandiiwwan qilleensaa USA haalaan miidhamutu himamaatii jira. Addunyaa irratti imala haqaman 4,000 caalan keessaa tokko afuraffaan kan USA ta'uu maarsariitiin filataa jedhamu ibseetii jira. Kunis jimaataa fi sanbata gidduutti akka ta'es beekameetii jira. Wayitaammaa balaliinsi hedduun haqamurraa kan ka'e namoonni hedduun imalaaf ba'an rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru jedhaa gabaasni maddeen garaagaraa irraa arganne. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaataa babal'inne isaa oduu keenya idilee keessatti argattu horaa bulaa.